Bakka jirtanitti nagaan keenya qilleensarraan isin haa dhaqqabu. Har'a immoo sagantaa tokko qabadhee isiniif yaadeen. Qophiin koo irraa qophii suuraa wajjiniin wal qabatudha. Suuraawwan kun suuraa kaameraan kaasee utuu hin taane suuraawwan kaartoon yookiin immoo liseedhuma jechuudha. Yaada tokko yookiin aayidiyaa nama keessa dhufee karaa ittiin namni waliif dabarsuuf itti fayyadamu jechuudha. Isaan kana kompiitaraan ofuma keenyaa kan hojjennudha jechuudha. Karaa garaagaraa ergaan dabarfama. Karaa garaagaraa namni waan isatti dhaga'ame tokko gara hawaasa bal'aatti dhiyeessa jechuudha. Itti fayyadama miidiyaa hawaasaa irratti dhimma yeroo baay'ee ajandaa dubbii ta'ee miidiyaa garaagaraa irratti amma sagantaan kallattiidhaan mariin garaagaraa irratti godhamutti gaa kan jirudha. Miidiyaan dhugaa dubbachuuf yoo ta'e miidiyaan hammumaa itti fayyadamneedha. Gaariidhaaf yoo itti fayyadamne gaarummaarraa argachuuti dandeenya. Akkuma kana immoo callisneetuma namni waan fayyadamuuf hin fayyadamne yoo ta'e immoo akkanumaan araadan taane keessa gallaa jechuudha. Miidiyaan namatu uume. Ergaa daddabarsuudha. Kun immoo jenereeshinii yookaan kompiitaraa yoo lakkaa'amu jechuudha. Jenereeshinii shanaffaarra kan jiru. Artificial intelligenceedha. Artificial intelligencein immoo maalii wajjin wal qabataa? Daataa yookaan immoo odeeffannoo wajjin wal qabata. Yeroo odeeffannooti jechuudha. Odeessinee yookaan oduudhumaan yeroo itti maallaqa argatamaa jiru waan ta'eef jechuudha. Ammanumaan yoo jenne gara suuraa keenya har'aattan isin dabarsaa. Ana waliin turtii gaarii. Walitti deebinee jirra. Suuraan keenya irraa inni jalqabaa namoota lamaanidha. Argaa jirtu abbaan manaa haadha manaarraa achi akkana galagatee isheen akkana gara isaatti jettee isheen hin boossi. Inni garuu bilbila isaarraa sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaarra jira jechuudha. Waan jira ta'u waan gaarii waan gadii wanta inni fayyadamaa jiru waan beddu qabnu garuu wanti nuti immoo yeroo walii kennuu dhabu sa'aatii walii kennuu qabnutti illee yeroo walii kennuu dhabuu keenyadha kan ibsu. Gara gadiitti immoo suuraa sanarra ta'ee yeroo namni kun yaadatti deebi'ee garuu kan inni jalqaba miidhaa ture haadha manaan saasuun bira hin jirtu du'aan yookaan haala ta'een dhabee maal ta'ee suuraa ishee hammatee dabaree isaa inni immoo boo'aa jirutu argama jechuudha. Salphaadhumatti yeroo waliif kennuun gaariidha. Yeroo itti miidiyaa hawaasaa fayyadamnullee adda baasnee arranjii godhachuun keenya gaariidha. Lammaffaatti yoo dabarre immoo dhugaadha. Ergaa baay'ee dabarsa suuraan kuni. Kaameraan kan inni fudhate yookaan ija kaameraa keessa kan seenee jiru miila namichaati. Namicha san akka waan waraanuuf jedhutti akkana jira. Haa ta'u malee namichi fuuldura jiru akkana godhee qopheessaan sun akkamitti miidiyaatti dabarsa yoo jenne kanuma isin argaa jirtanidha jechuudha. Kun immoo dhugaadhuma har'a hawaasa keenya keessa jirudha. Dhugaadhuma har'a argaa jirrudha jechuudha. Kanaaf jenne sadaffaa irratti gaariif isa fayyadamnu. Gaarii kan hin taaneefis haa fayyadamnu. Miidiyaan dhumarratti maal ta'a yoo jenne suuraa kana ilaalaa. Sunis hin deemaa, kunis hin deemaa, si duwwaatu ofitti hafa. Barreeffamichi kanuma jedha jechuudha. Anumatu ofitti hafa, isinumatu ofitti hafa daawwattoota keenya. Waan na daawwattaniif galatoomaan isin jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik gochuu koomentii illee barreessuu dagatina. Akkasumas immoo sabiskiraayib gochuudhaan baay'ee nutti tola. Maatii akka taatan immoo asumaan isin affeerraa galatooma.